Waaqni gaafa dubartii uumu baadachee tanarra jiru mara akka dandeessu ceekuu ishee cimaa godheeti. Harka ishee laafaa fi boqonnaa kan siif kennan godheeti. Dandeettii ji'a 9 garaatti itti si baattee itti si deessu kanneefiiti. Ilmaan erga guddataniin booda yoo ishee rakkisaniis ilmaanitti garaa akka hin jabaanne godheeti uume. Ba'aa maatii akka baattu, maatii ishee akka kunuunsitu, akka ilmaan ishee hunda amala isaaniitiin obsitee isaan dandeessu, ilmaan isheetiif jaalala hin dhumne, jaalala daangaa hin qabne akka qabaattu ishee godheeti uume. Waaqni gaafa dubartiin hafuura baafachuu barbaadde imimmaaniin akka boqottu godheeti uume. Imimmaan dubartii sababa malee hin bu'u. Imimmaan dubartii kabaja qaba. Imimmaan dubartii ulfina qaba. Kanaafuu imimmaan dubartii kabajuu qabda.